Sabaahimaa yookiin miidiyaan tokko dalagaan inni qabu keessaa afaan ummata sanii guddisuuf odeeffannoo adda addaatiin ummata dammeessuu fi kan dur dabre qaabsisuu kan amma keessa jiran himee waan fulduraa ammoo ummanni akka tilmaamu karaa haqaaf. Afaan Oromoo biyya dhalatee keessatti miidhaaf cunqursaan irra gaheef guddachuuf dagaaguu waan hin dandeenyeef addunyaa tanarratti bakka barbaadaa ture. Yeroo kana biyyi Somaaliyaa bilisummaa isii gonfachuuf dhaabbilee Oromootiif bakka kennuun. Oromoonni biyya Somaaliyaa keessatti ta'anii gurmaa'uu qofa osoo hin ta'in raadiyoo Moqaadishoo irratti afaan Oromootiin tamsaasuuf hireen argame. Raadiyoon Moqaadishoo oduu fi sirboota adda addaatiin ummata dammaqsuu fi bohaarsuu ture. Gaazexeessitoonni kan akka Ayyub Abubakar, Abdii Huseen, Sheek Muhammad Rashaad, Abdusalaam Siyyoo Baarentootiif wallistoonnis kan akka Abdullaahi Arsii, Shantam Shubbisaa, Yunus Abdullaahi, ammas warreen Sumaalee kan akka Faaxumaa Qaasiim, Ashaa Abdootiif Maryam Mursal walaloon barreeffamee fi guyyoota murtaa'aniif qo'atanii afaan hin beekneen wallisaa turan. Ya bala mayriya ramo yomu ya daqna dibarna gubana dorke riba dara ya bala mayriya ramo yomu ma ya bala mayriya ramo yomu ma gamashuf ne amsa chilbani wajuma gamashuf ne amsa chilbani wajuma ya dakhna dibana ana dor kheriba ya dakhna dibana ana dor kheriba. Maryam Mursal akkana qaabatti. Reediyoon Naayiroobii afaan Oromootiin dabarsu biyya keenya guututti dhaqqabuu dhabaatus gaazexeessitoonni kan akka Qabballee Jirmaatii fi walliftoonni kan akka Abdullaahi Jirmaa malfatoof muudeen wallee gumaachaa turan. Moqaadishoon booda sabaahimaan Oromoo karaa adda addaatiin ummata ofii biratti ga'uu jalqabe. Raadiyoo Finfinnee, Sagalee Bilisummaa Oromoo, Raadiyoo Harar, Gaazexaan Bariisaa, Gaazexaan Bakkalcha Oromootiif kan biraatis kan amantii barsiisan reediyoon adda addaa biyya adda addaarraa tamsaasuuf ummata isaanii ga'uu jalqaban. Mootummaan Dargii kufuuf dhaabbileen Oromoo biyyatti deebitee afaan Oromootiin barnoonni kennamuu jalqabuun teknooloojiin gama adda addaatiin guddachuun hiree biraa afaanichaaf kennuu qofa osoo hin ta'in sabaahimaan adda addaa biyyoota Oromoon deemtee jiraattu maratti akka banaman godhan. Waxabajii 29 bara 2000 yeroo yuutuubiin hin jirre sooshaal miidiyaanis hin jiru ture dargaggeessi Oromoo kan biyyarraa dhufee Minneapolis ji'a 3 jiru televiziyoona laalu keessatti afaan isaa afaan Oromoo dhabee jennaan warra tamsaasu biratti bilbilee afaan Oromoo hin qabdani jedhee gaafate. Lakki hin qabnu jedhaniin hayyee jalqabuuf maaltu barbaachisa jedheen. Waan barbaachisaa ta'e mara guutee Ahmad Yaasiin dalagaa televiziyoonaa garaa kutannootiin itti seene. Ammajjii 2001 ji'oota 6 booda televiziyoonni Oromiyaan Music Oromoo TV'tti jijjiirame. Bu'aa ba'ii guddaa keessatti bayuu fi garaa kutannoo Ahmad Yaasiiniitiif namoonni yeroo adda addaa keessatti hirmaannaa Oromoo TV'tiif godhaniin har'a waggaa 15ffaa isaa kabajuu fi gahee jira. Warreen televiziyoona Oromoo akka deemu qooda garagaraa gootan marti TV'n Oromoo kan magaalaa Minneapolis jiru galatooma isiniin jenna.